يا ربي يا موتي خينيا نوكي بالي خاداتينيا سيمالي نوتي مال قبنا وقيو سموي وانا أكنا جنة دور غافا مدرسة خيسة جرو مدرسة بكوتا قبيني إسلامنك أبو خيسة خسرت اللي تجاجلا جرو خبو أسات اللي أركا جرو مدرسة ليتين ساقالين تون أرى ياميشا إسيامو رافي ندر مدى سننجة فينا مدرسة جابا مدرسة تفتاب في نساء وانا جائبا خايو نساء وانا جائبا مدرسة سنتوري واني دبالشو ديبنو مدواي مدرسة سنيد مدرسة داندي تليلا يجون مدرسة وقادي دمي أول دالوتا مددين إسلامات تليلا وباسي لينجسي قدي سوران بيكا مورا مدرسة وقادي راف قرقرو خيستي دالوتا خماتا مانكاري لينجسي قدي سي باسا توريرا الرمو ركتي إسني هاجما جرا مركز ندياء الإسلام وان إني دبرسات ريفي أكاسم ما شوري إني دبرسات ري أس جولين أبدي بورويتشو تن أسر راو مشامتي لكاونتي هندومتو وان ببريد دورا ومش هم نساتي أول جتشو تنديتي ساتي أول جتشو الرمو إساتو إسياما إسرع بكبوني إسياما مني برنوتا مركز ضياء الإسلام ديني في برنوتا أمياتي نس إلمان كينيا نوك أرومساتو ري جولين إني أستي سمو إساني قرية قباسي وحمان قبل خان أسكيسة ديبتي تجاجلتوس باي خان درو أوميش بيات هاتي بيا براتي تجاجلتو لين باي أكا نتبر بانو سنت خارا لمانين قرمتي تجاجل أدى درو إيقلتي يرتون دي أسر رامي الرئينا رقر خيسان دفني ورقا nama iyyatti dirmatu rabbii sinaa taasisu dhiira gaawoo jabaatteetu iyyisiisa madarasaan daandii xaliilaa madarasaa aqiidaan islaamaa keessatti baratamtu hani tarbiyaan ilmaan muslimaatiif isa keessa godhamtu hani nutilleen yoo madarasaan akkanaa biyya teenya keessa nu kunuunfame ilmaan keenya yataamaa akka malee ta'anii yoo biraa duunellee nu duraa hin guddatan jennee abdii jabduurraa qabnu sun amma rakkoo hedduudhaan saaxilamaadhaa jira. Madarasaa daandii xaliil kan magaalaa Awwadaa keessatti argamu cinaa haa dhaabbannu haa utubnu haa deeggarru hundi keessanuu kan biyya alaa kan biyya keessaa hundinuu waan qabdaniin akka madarasaa kana cinaa dhaabbattan. Oomisha namaati madarasaan. Oomisha faabrikaa caalaa, oomisha meeshaalee adda addaa oomishu hunda caalaa qabeenya nuti qabnu hatta qabeenya guddaa jennee majlisoota nuti qabnu caalaa madarasaalee teenyaatu tajaajila hawaasa kanaa sirriiga kennu jira. Bakki ati hawaatti kennattu keessaa tarraa olii bakka ijoolleen itti barattu jechuudha. Madarasaa bakka jaansan. Manni barnootaa akka ju'u yaa abboota kiyya haa abbootii qabeenyaa taatan haa hoggansarra jirtan akkasuma hawaasni bal'aan khani gartee magaalaa tana keessatti argamtanii fi iddoo biraattis ka jirtan rakkoo kiyyana agartanii maaliif natti oostanii jaabar ni booyamanni barnoota ijoolleen daa'imman as keessa jiran kanneen asirraa yeroo kutaa 8 baratanii deeman ija booyaatiin deeman yeroo barumsaanillee wal fudhannee silaa sammuun teenyaas nuu banamtee barnoota dandeenyutti haayiskuulii bakka biraatti deemurra hawaasni keenya uummanni islaamaa bal'aan kun yoo ni asitti nu jaaree haayiskuuliin as qabamne hoojan. Ilmaan keenya qorqorroo keessaa yoo waahuu kooskii keessaa baasuudha dadhabne maaliif waan yeroon zamanni namni harka qalleeyyii ta'eef rakkoon nama keenyarra jirtuuf namni keenya waa harkatti qaqallatanii fi achi sossoosuu dadhabne. Uummanni naannawa kanaa waan qabaniin tattaafatanii bakka amma jiru kanaan ga'anii jiran jaarmaa isaatis babal'isaa jiran garuu ilaa hanga ammaa kutuma 8 irra jira. Kutummaan 8 kunuu ilaa amma qorqorroo keessaa bahuu hin dandeenye. Warra naannawa kanaa Awwadaa illee waa akka dur hin jiru. Duuba duratti ifumaaf dhadhiibatanii as ga'anii bara boodarraa kana akkuma qaqallattee. Yeroo ammaan tana jirru yeroo manni barnootaa keenyan tahin kanama keenya quraana hadiisni keessatti baratamne fooqii meeqa jaarratee tirfii biraa barbaadu keessatti madrasaan markazni diyaa'ul islaam arrallee fooskii keessatti barsiisaa jiran jechuudha. Fooskii tana akkuma isinuu laaltanii asirratti agartan kanaa jechuudha. Fooskiin tun fooskii aduudhaan yeroo qabbanaaf namni keessa taa'uu hin danda'u yeroo aduudhaa owwaaf namni keessa taa'uu hin danda'u. مدرسة داندي تليلا إسنتي يجاجر
anka isini dubbatu kun ana osoon taane madrasaa daandii xaliilaati jettanii fudhachuu qabdan. Bishaan gubbaa ciisaa gubbaan banaadha jala kana utubaa ol dhaaban kolona naqanii gubbaa tanaas madaba cufanii utubaan gubbaa ni dhadhaabbata fooqii lammaffaan fooqii sadaffaadha. Akkuma amma arkaa jirtan kana jechuudha. Bishaan gubbaa gizee roobee bishaan san irra ciisaa soo achiin gajji guutuu mala. Yeroo hanga takka booda akka ogeessi ilaalee murteessite jechuudha. Waan kana erga takka wacii itti baasuu hin hafin ustaaddanis akkanumatti usurra dhiiroo yoo dubbanne yoo tajettu nu dubbadhaa jedhanii nu dabarsanii akkasitti inshaallah nuti illee bakkuma buunee afaanuma daandii xaliilaa ta'anii waan dandeenyu tana ustaaddan san laffa'uu danda'an nuti illee akkanumatti irraa dubbachuu dandeenya. Habiraa warri kan naggaadheedhaa dhufee waan qabu irratti kennachuudha danda'a. Achiin usnee badii booda waliin gabaasurra dubbannee dhabnus haa dhabnu harkannus haa harkannu tajettu rakkoolee hedduu qaban jabduun keessaa takka tana jaarmee kana dhaqqabuudha. Maqaa rabbiitiin wanni isin waamnu mana barnootaa kana cinaa dhaabbannee bakka jirtan hundatti ammallee ammaan durallee namni asiin ga'e uummata hawaasa islaamaa waan ta'eef arra waan jabduudhaaf bakka tana nu fidee waan inni dalagee kana egaa agartan hojii teessaniin ani isaa keessa buufadhuu jettanii kun dhuftanii ija rahmataatiin asin laaluudhaa isin feesisa. Kun kiisha keessan kun akkaawuntii teessan saniin asitti ilaaluudhaa isin barbaachisa. Kan amantii takka waliin qabnu ka gammannu wajji gammannee gaddinu wajjiin gaddinu ka gammachuu gadda wajjiin qooddannu arra gaddineeti gara keessan gad dhufne gadda kanan wajjiin akka qooddattan kabajaaf jaalalaan isin afeerra. Ilmaan kiyyoo isana biraa kutanii dhaaban barattoonni warreen an oomisha ka biyya alaa jirtan ka biyya kana keessa jirtan mee maal godhu jirtan osoo ilmaan kiyya jiranii osoo abbootiin jirtu rakkoo guddaan kun hanqana irra ge'u hanqaan anjiguna eedanii hanga seeran guutanne jee manni barnootaa waajjirri barnootaa na cufa eedanii maal godhu jirtan dirmadhaa isiniin jaa hawaasa kiyya dirmadhaa na bira dhaabbadhaa. Madrasaa daandii xaliilaa magaalaa Awwadaay keessa ka jiru madrasaa ummataa madrasaa islaamaatiif akka dirmattan jechuu yaamichi keenya. Ilmaan keenya bakkatti baratan dhabanii gadduu yaaduun qaban ilmaan keenya madda xaliila kaleessa irraa hanga irraa dhugaa turan san osoo nuti lubbuun jirru dhabanii booruu dhuguun qaban tokkummaadhaan baadiyyaa kaabaa kibbaa keessa alaa haa xiqqaatu haa guddattu waan dandeenyu bira dhaabbannee madrasaa kana haa utufnu. Daandii xaliilaa haa quba qabaannu jechuudha. Eega rabbiiti ummanni islaamaa wal malee hin qabu waan isaa waan amantii isaa namni isaa dhufee guddisu kabiraan jiru waan taateef ija rahmataatiin asmilladhaa rabbiin isin haa millatuun isin hin jaa. Kan biyya keessaa kan biyya alaa kan dhihoo kan fagoo hundi keessanuu madarasaa kana waan qabdaniin akka cinaa dhaabbattan madarasaa kana gargaaruun hawaasa keenya gargaaru. Duraanis ka hundaa'een hawaasa haasiin geenis hawaasa eega rabbiitii kan tajaajilu jirus hawaasa waan ta'e jecha ijoollee akka seenaa siin nyaanne lubbuurraa ilaan galukkuutti akka cinaa dhaabbannu. Kanaaf hawaasni keenya mana kana ija rahmataatiin laaltanii deeggarsaan cinaa dhaabbachuudha qabdan jenna. Akka nu cinaa dhaabbattan isin jennaa jechuudha. Madrasaa daandii xaliilaa akka gargaarsa isaatiin nu bira dhaabbattan maqaa rabbii abbaa duniyaatii fi aakhiraatiin isin gaafannaa. Hawaasni islaamaa kan addunyaa tanarra facaatanii jirtan keessaafuu afaan kiyya kana dhageessan keessaafuu warreen sabni isaanii yaachisu kan amantiin isaanii yaachiftu waan qabdaniin madarasaa kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Hawaasni keenya xiqqaan tahee guddaanis akka irratti nu hirmaattan akka bira nu dhaabbattan akka hawaasa keenyaaf wanta nagam mul'ifnee yoo duunellee guyyaa qiyaamaatiif inshaallah gaaddisa waan kanaa teenyuuf afeerraa keenya akka daftanii nu gargaartan nurraan dhibaawiyaanaa jenna. Diqqoo qabdan hin tuffatinaa madarasaa kana cinaa nu dhaabbadhaa jenna. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ibidda cinaa timraatillee maan taane sadaqaa baanee saniinillee sodaadhaa jechuudha. Arra akkaawuntii irraa maallaqa wayyaa kan taa'u qabaachuurraa kiishaa qabaachuurraa yoo boota akkanaa kan akkaawuntii rabbii tana kana keessa keenyee manni barnootaa kun nu guddatee sadarkaa koolleejjiidhaan nu jijjiiramee sadarkaa yuunivarsiitii nu guddame nu boonsaa ilmaan keenyaatti barata ilmaan keenya akka addunyaarra nu dorgoman nuti haa goonuu nama biraa irratti ilaaluun isin ijaa keessaa akka magaalaa teenyaatti. Fooskii tana nurraa jijjiiraa daree fooqii tana irraa nu xumura rabbiin balaa hunda isinirraa haa qabuu jenneeti du'aayis isiniif goona.